Ishee akkam jirtu nagaa keessani Facebook kana illee galuudhaan ture baay'ise akkam nagaa keessani warroonni amantii kiristaanaa baga guyyaa har'aatiin isin ga'e baga guyyaa kanaan isin ga'e guyyaa ximqataatiin baga geessan jenna hundaanuu jechuudha maaliif Oromoon amantii hunda kan namoota amantii hunda hordofan waan of keessaa qabuu fi bagatti isin ga'e jechuun barbaada du'a durse kanatti dabalatee wanti jechuu barbaade suurri tokko amma sirraa naanna'aa jira Photoshoppiyaa ta'uu dhugaa ta'uu sobaa ta'uu hin beeknu garuu yeroo tokko teekinooloojii waan guddatee fi Photoshoppiin namni hojjetee maxxansuu danda'a waan ta'eef yeroo tokko of eeggannoo gochuun barbaachisaadha yeroo tokko haa ta'u malee achirratti wanta agartan namoonni baay'een akkuma battan achirraa hubattu jedhee yaada harka muraa harkarra Itoophiyaa dhaabanii duubaanii qeesii dhaabaniitu jiru akkanatti fakkaatutti warroonni naftanyaa kuni wanti isaan yaada waa baay'ee wanti isaan yaada waa baay'eetu jira ana kanatti fakkaatutti iktisaa maal inni yettanii una gaafattan achirraa Oromoo harkaa fi harma murreeti Itoophiyaa ijaarreedha wanti biraan jiru achirra kan jiru kana malee ka biraa qabaatee yaaduani maaliif hin beeku maal akka tuttuqanii madaa maal akka tuttuqanii maal akka isaan barbaadan ni beektu yeroo hundayyuu saba tokkotti yeroo hundayyuu mata maaliif jarreen kun empire ijaarameef kana diigamuun barbaadanii yeroo hundayyuu faannoo ta'anii ijaaramne Itoophiyaa eegna jedhu qeesii ta'anii Itoophiyaa eegna jedhu aangoo qabaatan Itoophiyaa kadhatanillee Itoophiyaa eegna Itoophiyaan saba tokko qofaaf ijaaramte hin jirtu haa ta'u immoo malee asirratti akka agartan kanatti isaanii Itoophiyaan isaan jedhan maalinni jettanii of gaafattanii Itoophiyaa empire nafxanyaan ijaarratte kaleessa kana isaan Itoophiyaan barbaadan akkuma Sumaaleen tokko waan hin gaafanne Affaar tokko waan hin gaafanne biyya sana keessatti kan isaan gaafatanii maalinni hojjettanii kana jechuudha kanaaf ሻዲ እንኳን በሰላም መጣ ኦሮምኛ እንደማችል አቃለሁ በርታ በሉ ያጋው ወንድማችን ነው እንኳን በሰላም መጣ ብዙ ጊዜ እከታተላለሁ አንዳንዴ በሚያስደስት ነው የሚያቀርበው ከናፊ ወልማግለት ማናን ሲንጀቹ በርባዳ ጀሬንኩ ከንሳን በርባዳኒ ቶኮ ሴና ነማ ዶክሱዳ biyyittiin suni seenaa isaan ittiin ijaaran sana yoo diigan malee biyyittiin isaan barbaadan kun jiraachuu hin danda'an isaan kan jiraatan kan isaan rakkisu yeroo amma gaafa isaanitti ta'u biyyittii empire ijaarratan kana nu jalaa diigamtiidha karaa kamiin iyyuu jechuudha diigamuu jechuun biyyi sana addaan ciccitaa biyya sana du'anii otoo hin taane seenaa isaan keewwatan aadaan isaan ittiin ijaarratan biyya sana keessatti seenaa isaanii afaan isaanii guddatee jira biyya sana keessatti amantii isaanii amantii wal qabsiisanii siyaasa hojjetu ortodoksiin Itoophiyaa qofa miti kan jiru ortodoksiin Giriikii jira ortodoksiin Raashiyaa jira ortodoksiin Araba keessa gara amma Siriyaatti illee jira ortodoksiin jechuudha doktariin isaa rakkinan qabu garuu kana jala gugatanii nafxanyaan seenaa maal hojjettu jettanii ol gaafattanii kun isaan hojjechuudha adeemaa argaa jirtu amma maal jedhanii piyaasa irratti hojjetame jedhama wanti suni kana yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromootiif hiika maal akka inni qabu uummata Oromootiif tuttuquu maaliitiif kan akka isaan ijaaran uummata Oromootiif baanii ibsuu qabu caalatti wanti nani jedhu yeroo tokko gandaaf naannoodhaan wal tuttuquun barbaachifnu garuu dogoggora argamu walitti mun barbaachisaadha yeroo ammaatti keessumaa namicha Abiyyi Itoophiyaa diiguu dhufe kana kan deeggaru caalatti Shawaa fi Barsiidha ifaan ifa walitti haasofna waan ta'eef jechuudha caalatti kan sirna nafxanyaa kaleessa bade deebisuudhaaf Itoophiyaa kirkirte deebisuudhaaf kufee ka'aa jiru Arsii fi Shawaa kan irratti immoo gochi guddaa raawwate kaleessa yeroo nafxanyaan biyya nurraa fudhattu Arsii fi Shawaa kan dhugaa jiru walitti muuqama ammas immoo kan ta'aa jiru seenaan kaleessa nurratti raawwatan balleessuuf illee kan deeman seenaa Arsii fi Shawaa irratti waan hojjetani kanaaf walumaa galatti yeroo gabaabaatti dhuguma waliin jiraanna yoo ta'e akka Oromootti biyya sana keessatti ni jiraanna yoo ta'e seenaa keenya gannee miti Senegal biyyoonni warra warri Juushi
waan isaarratti ta'e sana dagatanii biti kan saba Jarman faana jiraatan seenaa isaanii yaadachaa achirraa ka'anii isa boruutiif cimaa of jabeessaa tokko ta'ati kan isaan jiraatan warri Jiwishootni jechuudha yeroo akkasitti dhuman. Nafxanyaan garuu kan barbaadu seenaa keenya balleessite bakka kaleessaa sana jiraachuudha kan ishiin barbaadu. Kanaaf dhugaa jiru kana amma yeroo gabaabaatti ba'anii uummata Oromootti himan. Sanaan asitti akkasumaan Oromoodha jennee himachuu hin dandeenyu. Abbaan barbaade gadi ba'ee nutti qoosaa seenaa keenyatti qoosaa akaakayyuu keenya baabayyuu keenya ajjeesanii biyya nurraa fudhatetti qoosaa waliin jiraachuu hin danda'amu. Nuti warra seenaa nyaatte jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti guyyaa gabaabaa keessatti ibsaa kennaniif uummata Oromootiif. Kun nama dhuunfaatiif miti. Uummata Oromootiif ibsi kennamuu qaba. Ibsi uummata Oromootiif kennamuu qaba. Yoo akkuma jedhan sana Itoophiyaa diignee Oromoo harka kunneet Oromoon kunneet Itoophiyaa ijaarranne jedhanii baatanii deemu yoo ta'e kan uummanni Oromoo ni fudhata yoo ta'e waliinuu ilaaluu qabna. Kan isaan barbaadan kanam Oromoo harkaa fi arma murreet Itoophiyaa ijaarranne jedhanii takkatti irra keewwatanii baatanii deemaa jiru. Asirratti Itoophiyaadha kaawwatan achi duuba qeesii kaawwatan. Seenaa isaanii keessatti kun jiru hin dhageenya sinben ani umurii amma kanaa keessatti ummanni simboolii kana ortodoksii keessatti argeen beeku. Kun eessarraa dhufe? Bara kana keessa maaliif dhufe kun? Maaliif seetan kaleessa yeroo mangaa jedhanii nu abaaran kaleessa yeroo xinfannee jedhanii nu abaaran har'allee yeroo nu abaaran keenyatti. Kanaaf walumaa galatti wanta isin jedhu kana uummata Oromootiif yeroo gabaabaatti gadi ba'anii ibsa akka nuu kennan. Kun waa'ee amantii miti amma. Kun waa'ee eenyummaa waa'ee seenaati. Waa'ee seenaa keenyaati kun. Waa'ee amantii miti. Amantii kam faanayyuu Oromoon amantii kamiyyuu kan hordofan of keessaa qaba. Maatiin koo gimmaa isaanii Ortodoksii. Maatiin koo jechuudha. Eenyu ibsa kennaa warroonni kana godhan biyyittii irratti ibsa kennuu qabu kana. Eenyutu ibsa kennaa jedha asirraa. Ibsa kan kennu uummata Oromootiif ba'an ibsa kennuu qabu. Mootummaan ejjennoo fudhatee nutti himuu qaba gadi ba'ee. Biyya sana bulchaa kan jiru. Qoosaadhaan waliin jiraachuu hin danda'amu. Har'a garuu akaakayyuu keenya baabayyuu keenya harmiif harki cite irratti qoosaa jiru gadi ba'anii. Har'a kan nutti himaa jiran Itoophiyaan nuti ijaaranne harkaa fi harma murreetti jedhanii baatanii deemaa jiru. Seenaa maalii wal qabata isaaniin? Amantii Ortodoksii keessatti maalii wal qabata kanaan? Eessatti wal qabate? Amantii Ortodoksii yoo Itoophiyaa baattee deemuudhaan maal irratti wal qabata? Amantiin ikkoo biyya hundarra jira. Saba tokkoo kan biyya tokkoofi miti. Kana Oromoon akkasuma waan jechoo otoo hin taane ifaaniifaa kana mootummaallee gaafatamuu qaba. Mootummaan illee nama dhuunfaa miti saba dhuunfaallee miti. Warri kana ijaaratan maal irratti akka godhan namoonni kana baatanii uuman. Kana ko piyaasaa keessatti kan ijaarrachaa jiran. Piyaasaa keessatti jechuudha. Seenaan kaleessa Ixaaliyaanillee yoo dhuguma Abuna Phexros jedhanii deeman Abuna Phexros qawweedhaan ajjeefame malee harkii fi harmi hin cinne. Kun qoosaa waan isaan barbaadan kana baruu qaba Oromoon. Kan Abuna Phexros kan ajjeefameen qawweedhaan malee harki miilli citee miti. Xaaliyaaniin harkaa fi harma muraa seenaa kana hin qabdu. Kan qabu harkaa fi harma muraa nafxanyaa qofa. Kan ammoo isaanitti qoofne yoo jedhan kana uummanni Oromoo dhaggeeffachuu qaba yoo ta'e kana waliinuu ilaaluu qabna jechuudha. Walumaa isin jechuudha. Eewwan abbaan taane nagalcheetta. Kanaaf eewwan namni ta'e nagalchinaan jetteetta yaada qabaatte galii. Arsii no shawaa fi arsiidha kan amma nafxanyaa ijaaruudhaaf olii gaffiigaa jiru. Ifaan ifa walitti himna. Kana yeroo ammaatti nafxanyaa ijaaruudhaaf fiigaa jiru shawaa fi arsii. Ifaan ifatti gandaa walitti ifa dogoggora walitti himuu qabna. Gandaa wal qooduu miti kun. Gandaa wal qooduu miti. Okoye galcha seergaan jira. O decline godhe. Seergeera sigalchuu dide. Decline si godhe obboleessa.
Singalchuun dandeenye bakka yeroo biraa haasofna. Bakka nagaan naa tura. Sagaleen hin jiru naa gala. Sagaleen hin jiru. Nama galchuu foon jedhe sagaleen hin jiru yeroo baay'ee. Amzaadi seergaan jira. Hello, come apa? Aku masih nyifaya. Naguma, nagdefattetta waan dubbachaa ture. Ya, dikko silakan ture aku mabane si argeyu. Suura tokko garteetta Facebookii kanarraa suura harka muraarratti Itoophiyaa ijaaranii duubarraan qeesii kaa'anii deeman ijaarrachaa jiran agarteetta. Hin argineeyyo. Oh, suura Jawaarika. Harka akkana godhaniiti Itoophiyaa asirra keewwatanii duubarraan qeesii keewwatanii jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Harka muraadhaanii fi Itoophiyaa ijaaramne malee hiika biraan qabu kun. Kana mee akkamitti ilaalta? Maali Itoophiyaan isaan itti fayyadamuu deemu Oromoo bakka durii sanitti deebisu bakka duriitti deebisu maali? Diraamaa warraa hin dhumatu beekta diraamaa dadhabne. Garuu uummanni Oromoo haalaan beekatee jira. Uummata Oromoo kana booda gowwoomsuun hin jiru. Humnaan illee dhiitanii bituun sun hin jirtu amma. Uummanni qophaa'ee jira. Amma waa'ee bittaa miti. Finfinnee keessatti kan yeroo baatanii deeman uummata Oromoo irratti uummata Oromootti maaltu dhaga'ama? Tuffiin ta'u bara kana yaa uummata Oromoo irratti baachuu jechaadha. Beektaa ammallee aangoo waan harkaa qabanii fi itti fakkaate baachuun isaanii ittuma fufuu jira. Yaa kun tuffii uummata Oromooti qabanii hagam uummanni Oromoo akka sodaatee waan jiruuf malee argitee sodaa hin qabu. Neetwoorkii yalee karaaran jira. Neetwoorkii yalee fakkaatee. Yeroo biraa waan nagaan jira. Anyway, yaani kan bareedaadha waan tokko wanti jechuu barbaade. Waa'ee amma argitee aangoo irratti wal saamuu jirtu gobantoonni. Maqaa isaanii akka Awwal Abduu Takkala Uumaa maqaa isaaniitiin nu duwwaamne bareedaadha. Maqaa isaanii ibsine uummanni Oromoo akka baru. Gadi fuudhee waa'ee gandummallee miti waa'ee lagaallee miti maqaa isaaniitiin saaxiluu uduree galee shaakala akkasii udugoone bareedaadha jechuun barbaade yaani kan kee bareedaadha. Amma qeesii miti duubarraan kan kaa'anii Minilikiidha jechaa jiru lasirraan asirreessaa jiru seeraan hin hubanne ta'a Minilikiitu duuba jira jedhan. Egaa kana kun Oromoo irratti qoosuudha kana seeraan hubatamuu qaba. Amiinoo si galchuu hin dandeenye yeroo sadii mafursi ergeera namoota baay'ee galchuu hin dandeenye. Ammaa fi bakka hojiitiin ba'aa jira.
ani galuu barbaadee miti kan uummata keenya hubachiisu kanarra galee mee namoonni keenya kana walii daddabarsaa ergaan kun maali jedhaati wal gaafadha akka Oromootti mee maal akka ta'e ibsa barbaanna nuti akka Oromootti warri hojjetes biyya sana keessatti mootummaan jirti soo ta'e akka Oromootti ibsa barbaanna maal jechuudha. Seenaa Ortodoksii keessatti kun waliin qabatu gonkumayyuu. Kanaaf